Ashama harka fuune ilmaan Oromoo idil addunyaa gubbaatti argamtan hundi keessanuu nageenyi kiyya kan onni irraa madde sinaa qabu jecha hardhaan tana dhaamsa gabaabaa dhimma sadii irratti waa dubbachuu dhufe dhimmi tokkoffaan dhimma obbo Dinquu Dayyaasii obbo Dinquu Dayyaas irratti mootummaan ergamtuu nafxanyaa yookaan mootummaan Abiyyi Ahmad maaliif xiyyeeffatee ka jedhume gamanumaan qabxii muraasa kaafnee haa ilaallu. Kaayyoon bilxiginnaa inni jalqabaa maali? Bilxiginnaan Abiyyi Ahmad yeroo jalqaba gara aangoo dhufuyyuu kaayyoon isaa namootas I think wanni dongoroonni nuti qabaachaa turre namoota gammachiisuu fi warra nafxanyaa gammachiisuuf waan jedhu ilaalcha akkasiitu hunda namoota hedduu keessa ture. Sun waan doggoraati ammoo waan hundi keenya waan namoonni baay'een itti doggorre namichi kaayyommaan isaatu inniyyuu jaruma innuu nafxanyaadha. Kaayyoon wanni nafxanyaa nama godhu kaayyootiin qabattee adeemtuu jechuudha. Kaayyommaan inni ganama qabatee dhufeyyuu sirna durii sirna du'e san aangoo irratti ol deebisuudha jechuudha. Sirna durii sirna atsee sirna san kan Itoophiyaa takkatti alaabaa takkatti warri atseelleen yeroo sirna san hojiirra oolchan namootuma Oromoo fayyadamaa turanii yeroo jiranis si gabroomsinaa sirna saba tokko sirratti feenaa osoo hin taane sirna siif ta'u sirna gaarii siif qabannee dhufneedha wanni warri mootummoota atsootaas yeroo uummata irratti fe'anii jechuudha. Ka bilxiginnaa kun ammoo jaarraa 21ffaa keessa wanni akkanaa yeroo addunyaan qaroomte kanatti waan akkana uummata irratti dirqiin fe'a jedhee dhufuun isaatu mootummaa hagamta akka dadhabaa akka ta'e mul'isuudha. Kanaaf sirna akkasii sana ammoo hojiirra oolchuudhaaf fakkeenyaaf jalqabaa biyyi akkuma gara aangoo dhufeen piroojeektii masaraa mootummaa haaromsuu jedhuun piroojeektiin sun guutumaan guututti kaayyoon isaa sirna durii san deebiftee hojiirra oolchuuf wantoota teenshinii fakkeenyaa wantoota sirna san nama yaadachiisa. Wantoota sirna san ibsa kan ganama galgala ilaaltee satisfaayitti taatu itti qalbii tantee ruutii tantee itti gammachiiftu jechuudha. Wantoota akkasii of duraa qabaachuu qabda. Piroojeektii masaraa mootummaa haaromsuu jedhuun siidaa atsee maalii kanneen hin dadhaabate achi booda seenaa Oromoo balleessuu deebi'e jechuudha. Seenaa Oromoo balleessuun akkamii tokkoffaa waan tokko yeroo balleessuuf deemtu jalqaba maqaa balleessita. Maqaa balleessuuf yaalii gootaa duula gamaa gamanaan jechuun duuba teettee itti banta. Seenaa fakkeenyaaf akka calii calanqoo seenaa aanolee fa'a. Addisuu argaafaatti miidiyaa irratti baanii waan isaan jedhan argitaniirtu. Uummanni itti kaanan deebi'ee dhiifama gaafate kun waan olirraa itti gadi kenname jechuudha. Inni biraa sirna barnootaa keessaa waa'ee calii calanqoo waa'ee aanolee balleessanii jiran duraan kan nuti barachaa turre jechuudha. Amma waan kana wanni an isinii kaasee fi bilxiginnaan Oromummaa balleessuudhaaf dirqama namoota mataa ta'an balleessuu qabdi jechuudha. Yoo danda'an bitachuu yoo dadhaban ammoo balleessuudha jechuudha. Kanaaf wanti godhame maaliif Dinquu Dayyaas bitachuu hin dandeenye bitatanii akka barbaadan akka inni mootummaa isaanii Dinquu Dayyaas sirna abbaa gadaa keessatti abbaa duulati. Sirna gadaa keessatti abbaan duulaa maal akka ta'e Oromoo hundatu beeka. Namni kun nama aykanii Oromooti. Kanaaf bitachuu waan dadhabaniif namni kun ammoo nama duudhaa Oromummaatirra jiru maqa balleessii hin taane Dinquu Dayyaas hiyyeessa dhiibeedhaan. Dinquu Dayyaas eenyummaa isaa Adaamatti jechuun hamma tokko yeroo Adaamaa turetti waan argeef jechuun nama dhugaa Dinquu Dayyaas nama akkanaa nama gaariidha. Oromoo gargaaraa yoo isiniin jedhe aanan adii jedhee isiniif ibsuu taati. Dinquun eenyu akka ta'e Oromootu beeka walitti himuunuu hin barbaachisu. Diraamaan dalagame kun ammoo maaliif gara miidiyaa Habashaatiin Habashootaaf maqa balleessii kana miidiyaa Habashoonni hordoftu waaltaa miidiyaa mootummaatii ka bilxiginnaati maaliif miidiyaa afaan Oromoo dhiisanii Habashaan dhaqan kun waan guddaadha. Habashoonni namoonni isaan itti gubatan keessaa tokko guddaan obbo Dinquu Dayyaas. Obbo Dinquu Dayyaas barattoota naannoo Amaaraa irraa as deebi'an
hunda isaanii jechuun hamma danda'an ka humna qabu kafalee kan humna hin qabne immoo barattoota 5,000 ol bilisaan barsiisaa jira. Barattoonni akka naannoo Amaaratti hin deebine kan godhe dinquudha jechuudhaani mootummaa maaliif barattoonni yuunivarsiitii naannoo Amaaratti barachaa turan barattoonni Oromoo garas deebuu dhabuun mootummaa naannoo Amaaratti irra dhiibbaa guddaa uumee jira jechuudha. Kanaaf dinquun barattoota hambisuu isaatti mootummaanis sirrii malee itti muufatee jira. Inni biraa dhaabbolii Oromoo tana irratti obbo Dinquu Dayyaas dhaabbolii Oromoo galma kennuufi haa ta'u fakkeenyaaf amma kaafaan galma asiin dura Adaamatti walgahii taa'u itti dhooggansan galma naaf yaad ture mana barumsaa jechuudha. Dinquu Dayyaas rakkattoota Oromoo artiistota namoota bebbeekamoo dhaabbolii Oromoo illee nama gargaaru jechuudha. Amma miti bara dukkanaa keessattiyyuu kana dhaabbolii Oromoo guututtuu ragaa bahaaf. Kanaaf inni biraa ammallee maallaqa birrii biliyoona 2 gaafatte bilxiginnaan obbo Dinquu birrii biliyoona 2. Kanaaf walumaa galatti wanni Dinquu Dayyaas irratti xiyyeeffatameef inni guddaan Oromoo balleessuudhaaf namoota mataa ta'an dhahuun dirqama waan ta'eef Dinquu Dayyaasis kanaaf taargeetii ta'edha. Oromoon wanni isin beekuu qabdan mootummaan ergamtuu nafxanyaa mootummaan Abiyyi Ahmad kun diina ummata Oromoo ta'u warrummaan mootummaa kana keessa jirtan ka haga ammaa hin hubatin hubadhaa. Bilxiginnaan Dinquu Dayyaas balleessuuf kaate bor isinis akka isin balleessitu ilaalcha keessan ibsachuu akka hin dandeenye Oromummaa teessan I believe namoonni muraasni mootummaa kana keessa akka jirtan hin beeka akka dhuunfaatti illee. Kaga ammaa abdii qabdan abdii kutadhaa jechuu barbaada. Mootummaan bilxiginnaa kan obbo Dinquu Dayyaasiif hin deebi'in eenyufiyyuu waan deebi'u natti hin fakkaatu. Hin deebi'u. Kanaaf falli jiru qabsoodhaa qabsoofnee ofirraa buusudha. Inni lammaffaa Jawar Mohammad dhugaa rabbii Oromoon guutuun wanni nuti hubachuu qabnu yaa walitti himuun hin barbaachisu. Namni public figure namni Oromoon akka ijaatti Oromoon namoota ciccimoo namoota jaallatu namoota hedduu qaba. Kanneen nama akka ijaatti diinaafis diina biratti sirrii malee sodaatamu nama dandeettii qabu nama dargaggeessa kan hojjechuu danda'u kan bilxiginnaa tanas challenge qormaata itti ta'uu danda'u Jawar Mohammad jechuudha. Nama kana asiin dura ajjeesuuf yaalii godhanii balaa itti buute argan. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaafas gadi bahee balleessan teennaa wanni sun dogoggora jedhee dubbate. Har'a ammoo asuma deebi'anii karaa kaadiree isaaniitiin fakkeenyaaf namoonni akka Yoonaataan Tasfaayee, Siyyuum Tashoomaa marxisii kaadiree mootummaati kafalamee fi warra mootummaadhaaf hojjetu jechuudha. Duraan gamasiin 86 as carrase nama gaafas ummata Oromoo ka hiriira bahirratti nafxanyaan keessattuu wanta hedduu gagaraa nama nyaattu biyyuma teenya irratti ummata keenya ka hiriira bahirratti hiriira biraan warri izeematii fi bilxiginnaan hiriira biraa qopheessuun ilmaan Oromoo lafarraa fixxee jechuudha. Namni dhume nama 57 Oromoodha gaggaafasisi. Dhimma gaafas mootummaan naannoo Oromiyaa balleessaa kiyya jedhee fudhatee haga jalqabaa nafxanyaa fi kaadireleen bilxiginnaa miidiyaa gubbaa duula banaa baateessuun hanqatee amma sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti duula haaraa eegalanii jechuudha. Luuk mootummaan tun akkasiin itti fayyaa akkasiin itti sammuu hin qabne jalqaba maaltu jira tuttuuxee ilaalta jechuudha. Tuttuqaan gaafa walaa balaa isiin itti fidde argan. Nafxanyaan Jawar akka ajjeefamu hidhamu barbaadde. Mootummaan nafxanyaa akka aangoorra jiru kunis Jawar yoo tuqe balaa ganama itti kaatu hin beeku. Garuu ammoo amma ammoo tadhumaa yaalii dhumaa gochuuf deemti. Uummanni Oromoo beekuu qabu jechuudha. Seera cabsee maali jechuudhaan amma yakka jarri hojjetan kan Jawar amma miidiyaa irratti gadi baasaa jiru kanniin akka advaantajiitti fudhatanii
karaa biraatiin itti as deemuu fedhu. Mootii waajjirri koominikeeshinii naannoo Oromiyaa kasaalfii hin qabne gadi bahee waan inni haasa'e argitan. Sa'a 24 haasofni kaadiri miidiyaa bananii sa'a 24 kaadireen warra hooggantoonni mootummaa namoonni akka taa'ee danda'afanti. Barna nama biyyattii hogganu nama Oromiyaa hogganu. Sa'a 24 Oromoo arrabsaa oolan nama kana irratti duulaa oolan kun homaa miti. Amma dhimmi tooppikiin guddaan uummanni Oromoo waan inni beekuu qabu nama kana akka ijaatti eeggachuu qaba. Jawaariin akka ijaatti yoo hin eegganne balaa guddaatu dhufa jechuudha. Gatii guddaan nu kafalchiisa. Jalqaba biltigin tuttuqxee laalta. Tuttuqxee laaltee jechuudha. Tuttuqxee laaltee achi booda qamgoota hin nyaatta achi booda. Bakka nuti humna godhannee itti ofirraa hin deebifnetti adeemuuf deemna yoo kan hin qabsoofne taate jechuudha. Maali? Sababni isaa maali? Osoo gaafa walaa Wallaggaa fi Gujiin yeroo dhumtu uummanni kutaan Oromiyaa biraa irratti callisuu baate. Balaan kun hundi hin dhumtu. Mee Wallaggaa fi Gujii waraana jijjiiramee maqaa waraanatiin uummata fixaa jiranii kutaa Oromiyaa biraa hafee namni maaliif dhumame? Fakkeenyaaf isin jedhu. Hayyeemee achi shaanii jiraa maali haa jettu? San sababa haa godhattu. Kutaan Oromiyaa biraa hoomee sababa kamiif dhumaa jira isin fakkaata? Kaayyoon biltiginnaa ummanni keenya ammallee sirriitti hubachuu qaba. Mana yoo teettes duuti sirraa hin haftu. Yoo qabsooftes du'uun wareega kafaluun hin dhufa. Garuu yoo qabsaa'uu dhiifte yoo mana teette irra duuti hamtuudha. Duuti yoos irra jabaatti jechuudha. Haalaan argaa jirru kanaan falli jiru maali? Manni Oromoo kaabaa kibbaa bahaa dhihaa ka'ee mootummaa ergamtuu nafxanyaa mootummaa Dr. Abiyyi kana ofirraa buusuun yeroon isaa ammaa jechuudha. Kanaaf dhaamsi kiyya aktiivistoonni miidiyaa hawaasaa kanneen akka Yaayaa Bashiir Faantii Diddaa Fincila Diddaa Gabrummaa labsanii eegalanii naqamteetti waan ajaa'ibaatu ta'e inni biraas akkasumas kutaaleen Oromiyaa biraas ukkaamsa jalaa bahanii akka Fincila Diddaa Gabrummaa kanatti makaman abdii guutuu qabna. Inni biraa uummanni Oromoo biyya alaa jirru namni hunduu karaa itti qabsaa'e namni hunduu karaa itti fakkaateen haa qabsaa'u. Qabsoon cimtee itti fufti amma booda diyaaspooraan akkuma asiin dura ummata biyya keessaa waan dandeenyuun bira dhaabbachuudha. Dhaamsi kiyya kakadhumaa dhaabbolii Oromoo jarrilleen filannoo karaa nagaa goonaa jettee amma ifaajjulleen waan jirtu natti hin fakkaatu. Filannoon miseensa baadiyyaa hundarra osoo hin hafin paartilee biraa deeggaruun kaafaa'oo deeggaruun abaa'oo deeggaruun yakka ta'ee nama hidhaa ajjeesaa jiru. Kun waan dhugaa lafarra jirtu waan beeku isinitti hima. Dhaamsi kiyya kanuma rabbi isin bira haa jiraatu. Galatooma ulfaadhaa fincilli gabrummaa kan fincilli diddaa gabrummaa kan amma eegalame Oromoon kaabaa kibaa ka'ee bahaa dhiyaa ka'ee irratti hirmaachuu qaba. Gabrummaan nu gahe yeroo itti jennu amma galatooma ulfaadhaa kun Abdi Teyib Waaqotii nagaarra naaf jiraadhaa sagantaa wal fakkaatan walitti deebina. Hamba dandeenyuun uummata keenyaaf sagalee ta'uu itti fufnaa galatooma ulfaadhaa.